Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri amantaa biraatis ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaala YouTube bakkaa fi kallattii jirtan hundatti nageenyi kiyya kan kabajaa kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jecha. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya ammallee barnoota haarawaa qabadheetiin isinii dhufee jira. Barnoota amma qabadhee isinii dhufe kana keessatti jechaadha. Namoonni walaloo garaagaraa barreessuu dandeettan akkasuma ammoo gaafii fi deebii namoonni nama gaafatu barbaadan bilbila keessan irratti osoo qalama fudhattanii daftara as fuutanii daftara irratti birrii baaftanii bituudhaan qalama bituudhaan waa takkaan osoo biziin taane jawwaaluma keessan irratti jechuudha. Barreeffama tokko barreeffatanii seef godhatanii akka itti lafa kaa'uu dandeettanidha jechaadha. Har'a yaadni tokko yoo isinii dhufe yaada sana yoo gaafii takka taate fakkeenyaaf gaafii jecha tokko jecha lama yoo sii dhufte jecha lamaan sana haga jechi kun sii dhufu bakka tokko walitti qabattee barreeffattee bilbila kee keessa akkaataa itti kaa'uu dandeettu. Walaloolee akkasuma ammoo walaloon takka yoo sii dhuftee ittiin jettee haga tabiraa itti guddifattuufu sana seef godhattee bilbila kee keessa akkaataa itti kaa'uu dandeettuun isinitti argisiisa. Appilikeeshina akkaan bareedaati. Appilikeeshina kana yaadannoo garaagaraallee namoonni barreeffamuu dandeettu jechaadha. Daftarri kunillee appilikeeshina pilaastoorii keessatti argama. Isinittiin argisiisa. Obboleeyyan yeroo duraatiif gara kana dhufaa jirtan taanaan viidiyoo kana jalqaba ilaalaa jirtan taanaan laayikii gochuu hin dagatina. Akkasuma chaanaala kana hiriyoota keessaniif sheer godhaa akka namoonni hedduun irraa baratuuf isiniin jedha. YouTube kanaaf dura dhuftanii haarawaa taatan taanaan subscribe gochuudhaan barnoonni asirratti gadhiifamu dursee nama hunda dura akka isin bira ga'u gochuudhaaf mallattoo beelii tanarra tuqaa isiniin jedha. Sana booddee barreeffama ol jedhurra kaa'adhaa. Barnoota isin darbe argatuudhaaf ammoo profaayilii kiyya argachuudhaan mata duree pileeylistii jala dhaquudhaan mata duree pileeylistii jalatti argachuu dandeettu isiniin jedha. Gara appicha isin dabarsana waliin turtii gaarii. Kabajamtoota hordoftoota kiyya yeroo gara barnootaatti isin dabarseen jedhutti pilaastoorii keessa seentanii buufattanii jechaadha. Aappii sana pilaastoorii keessa seenna. Kabajamtoota kiyya erga pilaastoorii keessa seentanii bakka sarchii tana irratti jechuudha haala kanaan barreessitu nootti jettaniini. Nootti jettanii haala kanaan barreeffattu jechaadha. Yeroo isin haala kanaan barreessitan isinii fidaa sarchii irratti gootanii qubee sadiin kana barreeffatanii sarchii illee goonaan isinii fidaa jechuudha. Akkatti tarreessee heddummeessee isinii fida jechaadha. Ani amma isa kanneen keessaa isa kanatti fayyadamaa jira jechaadha. Isa kana gabbuufatuu dandeettu jechaadha. Kanaaf inni kun baay'ee bareedaadha. Kinoo inni asirraa kuni baay'ee bareedaadha jechuudha. Jara kana lamaan gadi buufattanii ani gabbuufadhee waan qabuuf barnoota achumarraan seenee isin argisiisaa jechuudha. Okay, aappiin inni ani buufadhe kinoo isa kana jechuudha. Akkuma argitan isa kana irratti dha'ee seena. Sana booda kun amma waan kana irratti barreessetti ni laalee jechuudha. Kanaafuu irraa hin dhiqa. Yeroo dura dhuftan isin hayyama isin gaafata. Hayyama ni kennitanii fi sana booda haala kanaan isin fida jechaadha. Qulqulleessee haala kanaan isin fida jechuudha. Sana booda bakka gubbaa kanatti intar taayitilii bakka jettu kana irratti jechuudha. Mata duree gaafii keessanii barreeffattu jechaadha. Fakkeenyaaf amma assalaamu alaikum jedhuuni assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jedhaani. Ergasii baga nagayaan dhufte gaafii fi deebii haa jedhu jechaadha. Baga nagayaan dhufte jedhaani. Sana booda jala kanatti gabbuudhaan gaafii eegallaa jechuudha. Gaafii eegallaa asirratti intar taayitilii teekstii lammaffaa irratti gaafii eegallaa jechuudha. Asirratti amma maal jedhaani? Gaafii tokkoffaa jedhaan. Gaafii tokkoffaa afwan gubbarratti barreessi. Gaafii tokkoffaa jedhaan asirratti gadi bu'e. Gaafii tokkoffaa. Gaafii tokkoffaa haala kanaan gaafa barreesse jedhe yookaan asirraa achitti barreessaa yookiin immoo jala kanatti sarara kana gabbuusuudhaan jechuudha. As tuquudhaani jala kanatti sarara kana gabbuusuudhaani afwan. Jala kanatti sarara kana gabbuusuudhaani asirratti gaafii tokkoffaa sana barreessuu danda'a jechuudha. Yookaan immoo asumarratti mata duree sanaa duratti jechuudha barreessuu danda'a jechuudha. Irraa achi hiisee gaafii tokkoffaa baga nagayaan dhufte
baga nagaan dhufte jedheen jira. Gaaffii tokkoffaa ati eessatti dhalatteedha? Nama fakkeenyaaf eessatti dhalattee guddatte. Amma kuni gaaffii tokkoffaadha jechaadha. Fakkeenya gaaffii tokkoffaadha jechuudha inni kun. Gaaffii lammaffaallee akkanuma jala kanatti gabbu'uudhaan irraa gadi hiixanii jechuudha. Ammas asirratti gaaffii lammaffaa jettanii gaaffii lammaffaa haala kanaan gaaffii lammaffaallee itti barreeffattu jechaadha. Yoo feetan duratti barreessitan lammaffaallee, yoo feetan ammoo maal gootanii asuma dha'uudhaan sarara kana jala gabbuuftanii gaaffii lammaffaa jettanii asirratti gaaffii lammaffaa dhimma gaafatuu heddan sana barreessitanii jechuudha. Kan isinitti tole jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani duraan dursee jedhaan amma fakkeenyaaf jechaadha kan isinitti argisiisuudhaaf duraan dursee baga gara chaaneela kiyyaa dhufte. Amma haala kanaan gaaffii lammaffaa asitti barreessee jechuudha. Feetan gaaffii lammaffaa kana fuuldura gaaffiitti akkanumatti barreessuu dandeettu jechaadha. Yoo feetan jala gabbuutanii barreessuudha dandeettu jechaadha. Akkasuma ammallee gaaffii sadaffaallee jalumatti gabbu'uudhaan jechuudha. Akkanuma jala gad dabarsitanii sana booda gaaffii jettanii gaaffii sadaffaa. Ammas gaaffii sadaffaallee kennu asumarratti haala kanaan gaaffii feetan gaafatuu dandeettu jechaadha. Kabajamtoota daawwattoota kiyya waan laafaadha kun egaa asii achi yaada isintu barreeffataa jechaadha. Waan barbaadan gaaffii afuraffaallee jalumatti gabbu'uudhaan kennu asitti gaaffii afuraffaa akkuma argitan kennu gaaffii afuraffaa jalaa gabbu'uudhaan ammallee gaaffii shanaffaa mallattoo gaaffiillee jala kaa'uudhaan rakkoon qabu kennu akkuma argitan haala kanaan jechuudha. Hundaa ni dandeettu jechaadha. Waa takka wanni isin dhibu hin jiru kaasii achi isinuu ni beektanii jechaadha. Isinumatti akeekuudha malee. Akkatti haala kanaan gaaffii feetan gaafatuu dandeettu isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya erga haala kanaan gaaffii sana gaafattanii jettanii seef ka jedhu kanarra dha'uudhaan lafa kaayattanii jechuudha. Amma seevii ta'ee jira asitti argitanii seevii ta'ee jira jechuudha. Sana booda yoon bilbila kiyya garaacha tuqee yookaan keessaa ba'ellee kinoo asirratti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baga nagayaan dhufte jedhee jira. Asirratti illee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baga nagayaan dhufte jedhee jira. Guyyaa ani wajjin katabellee hunda kinoo asirratti naaf kaa'ee jechaadha. Bara 2023 asirra kaa'ee jechaadha. Bara 2023 guyyaa 17 baatii sadaffaa. Haala kanaan lafa isinii kaa'ee jechaadha. Sa'aatii biyya an jiru kana 10 fi sekendii daqiiqaa takkaa jechuudha. Haala kanaan lafa nuuf kaa'ee jira jechuudha. Sa'aatii irratti barreessitellee akkanatti walitti qabee lafa isinii kaa'ee jechaadha. Kuni amma kan kaleessaati kennu guyyaa 16ffaa baatii sadaffaa guyyaa 28 sa'aatii 8 fi daqiiqaa 43tti barreessee jechuudha. Nootii kana kan jalaa kana jechuudha. Haala kanaan hunda isaatu barreeffachuu dandeettu jechaadha. Amma yoon keessaa ba'ellee aappii kana guutumatti amma keessaa ba'ee jira jechuudha. Yoon itti deebi'e kinoo achumatti naan eegaa jechuudha. Takka gara tokko na jalaa dhaquu hin danda'u. Amma kan gubbaa kanarra yeroon dha'u kinoo akkuma argitan gaaffii ani barreeffadhe hundi isaa asumarratti tarraa'ee naa jira jechuudha. Haala kanaan gaaffii feetan gaafattanii taayitil asirra kaa'uu dandeettu isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaala kanaa ani seeruutuubiidha. Waan gammaatti na hordoftaniif galatooma hora bulaa dheebanaa. Sa'aatii booda barnoota biraatti walitti deebina nagayaan tura.